waa'ee biddeenaa isa beela'etu beeka. Waa'ee bishaanii isa dheebotetu beeka. Waa'ee rakkinaa isa rakkate argetu beeka. Yooyyaa nagaa koon daganne akkam jirtu. Namni viidiyoo kana argitu viidiyoo kana sheer otoo hin godhin adaraa waaqaa, adaraa rabbii, adaraa oromummaa tokkittii waliin qabnu na bira hin darbina. Mucaan kun Ambassee Naggasee jedhamti. Dhalattuu godina Shawaa Kibba Lixaa Walisoo aanaa Ammayyaati. Amma kan ishiin jiraattu Saawud Arabiyaadha. Akkuma koof akkuma keessan of jijjiiruudhaaf gara biyya Saawud Arabiyaa erga imaltee ganaareef ji'a 2. Mucaan kun garuu dararri ishiin argite nu warra biyya hambaa keessa waggaa dheeraa turreeyyuu hin argine. Oromoo mucaan kun nyaata seera argachaa hin jirtu. Even nyaatumayyuu nyaachaa hin jirtu. Erga nyaata dhiistee torbee 2. Sanuu gaafa jarri manaa ba'an hattee nyaatti. Jarri mana jiru taanaan garuu nyaata hin nyaattu. Hin kennaniif. Sanuu immoo hin reebamti. Reebicharrayyuu madaamiin iddoo ishiin dadhabdee raftutti halkan seentee rifeensa ishii irraa haaddee jirti. Milikkitaan immoo kokkee keessarraa murraa jedhaniin milikkitaan itti himani. Mucaan kun yoon tarii toorarraa bade maatii kootti himaa maatiin koo naaf haa boo'an jettee hiriyoota ishiitiif sagalee keessa jirti. Bilbila harkaa fuudhaniiru. Oromoo adaraa waaqa, adaraa rabbii, adaraa waaqa. Mucayyoo kanaaf sagalee ta'a. Mucayyoo kanaaf sagalee ta'a. Viidiyoo kana sheer naa godhaati. Qaama dhimmisaa ilaallatu biraan naaf ga'a. Dhiigatu dhiigaaf dhiiga. Adaraa keessan Oromoo mucaa kana harka du'aati haa baastu. Maatii ishee biraan haa qaqqabsiistu. Ay carraa keenya shamarran biyya Arabaa. Obboleettiin asirratti suuraa ishee argatan akkasuma immoo obboleettiin keenya kan sagalee taatiif kana jechuudha. Akkuma nama kamuu nan dalagadha, nan hojjetadha, maatii koo hin jijjiira, ofii koo of jijjiira jettee biyya Saawud Arabiyaa dhufte. Erga dhuftee mucayyoon kun aaddisiidha. Reefu ji'a 2 guutti. Ji'a 2 kana keessatti dararaa hedduutu ishee irra gahaa jira. Nyaata hin qabdu, dhugaatii hin qabdu. Kanaan duubatti mataa ishee irraa murte madaamin ishee bakka ishee raftutti. Kanaan booda immoo namsee kee murra jetteen. Hedduu nama gaddisiisa. Nyaannan nama nyaatti. Obboleewwan koo adaraa keessan mucayyoo kana cinaa jedha. Oromoo koo adaraa keessan namni mucayyoo kana baasuu namni obboleettii keenya kana baasuu dandeessan adaraa keessa viidiyoo kana sheerii gochuudhaaniin wal biraan gaa dhimmi wanti kun ilaalatu biraan gaa adaraa keessa Saawud Arabiyaa keessa kan isheen jiraattu jechuudha. Adaraa keessa mi obboleettii keenya lubbuu kana baraaraasin jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirteetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu kan obboleettiin keessa nagaa guutuu qabasin jecha. Egaa hordoftoota kiyya kaa warroon chaanaala kiyya afaaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'an dabalamaa isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo dura qabarratti dhageessanii obboleettiin keenya tokko sagalee taateef obboleettii keenya. Anis immoo irratti sagalee ta'a. Namni viidiyoo kana agartan namni mucayyoo kana beektan adaraa keessa iyya warra viifooloo gurguddaa biraa gaha warra sagalee namaaf ta'uu danda'an biraan gaha adaraa keessan jechuudha. Hundumti keenya iyyuu hin nyaanna jenneeti kan biyyaa baane malee nuti toleeti miti. Mucayyoon kunis akkuma kee hin dalagadha jetteeti. Ofan jijjiira jetteeti. Maatii keetan jijjiiradha jetteeti. Biyyarraa dhuftee yoo isaan immoo biyyarraa dhuftee akkana godhan hedduu nama gaddisiisa. Keessattuu ijoollee haarawaa dhuftan. Dhugaa waaqayyo kara deemtaniin bakka deemtan irraa laalladha. Abbaa deemtanii fi nama irratti irraan deemtan irraa laalladha. Nuti yeroo baay'ee kan biiroo kana jennu biiroon warri dallaalaa kun birruma sirraa nyaatti malee bakka si jirtu iyyuu garagaltee si laalan waan feete jechuudha. Ijoolleen keenya keessattuu kan duraanii miti kan ammaati kan dararaa hedduu irra gahaa jiru jechuudha. Hedduu irra gahaa jiru. Mucayyoon kun akkuma nama kamiitus nan dalagadha jetteeti warri ishiinis akkuma keenya. Egaa kan dhufte iyyuu reef ji'a 2 guutte. Ji'a 2 kana keessatti dararaa hedduu agarte. Waan garaa nama nyaatudha. Maalibboo biyya ofiisitti yoo bishaanuma qurraa dhuganii jiraatan dhugaa waaqayyo jechuudha. Ofiifuu kichuu tana daa'ima tanaa biyyaa baasanii namni keenyas qarshiidhaaf jedhee daa'ima ofii dhalattuu kichuu lafarraa yaaseef
asitti biyya ormaa keessatti darara jechuudha. Yeroo tokko kan balleessus maatiin keenyas balleessaa qaba. Maaliif wal jalatti ilaalanii raawwatanii nama xiqqoo ol guddatee fi nama ol hin guddatin osoo hin beekne bakka aluma baaniituma akka firfeetee haa taatu ta'e bakka isaan qirshuma nyaachuuf ta'e ani hin beeku waa ilmoo fi biyya ormaatti gurguran jechuudha. Maaliif ijoolleen keenya akkasina ajaa'iba ijoollee xixiqqishuudha. Mee amma micayyoo kana suuraa ishee irratti ilaalaa baay'ee xiqqishuudha. Baay'ee daa'ima dhugaa rabbi. Isaanuu kaakunu dararaa hedduutu irra gahaa jira. Dararaan ishiin irra gahaa jiru waan hedduudha. Lubbuu ishii baasisaa jirudha. Nyaata hin qabdu, dhugaatii hin qabdu, riiba hin qabdu. Kanaan duuba mataa ishii irraa muran bakka ciisutti irraa murti madaamni ishii. Kanaan duuba lubbuu teetaan muraa jechaa ni jirti. Hedduu nama gaddisiisa. Nuti kan biyyaa baaneef of jijjiiruudha malee namni nu ajjeesuuf miti. Yookiin morma keenya irraa qaluuf miti. Mataa keenya irraa muruuf miti. Kan biyyaa baaneef hojjennee of jijjiiruudhaaf kaayyoodhaaf biyyaa baane. Garuu kana keessatti nama nu mirmatu dhabne jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf namoonni hundi keessan yoo walii mirmadhaa adaraa keessa sheerii walii godhachuudhaan namoota dhimmi ilaallatu biraan gahaa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Maal nuyi ta'e kana biyya kana keessa dhufnee dararamuuf miti hojjennee of jijjiirradha malee obboleewwan keenya as keessatti dararaman hedduu isaaniitti dararamaa jira. Hedduu isaaniitti kan sammuu isaanii as keessatti dhabaa jiran kan lubbuu isaanii as keessatti dhabaa jiran dhugaa waaqaa jechuudha. Kana maalirraan kan ka'e keessattuu imbaasii biyya keenyaati. Imbaasiin biyya keenyaa ijoollee yoo as dhufte rakkina yoo ishiin itti bilbilatte nama tokko rakkina hin baasaniif jechuudha. Kanaaf kan rakkina guddaa qabu imbaasiidha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif waan jedhee dubbadhu beeku waan ijoollee keenya keessattuu amma akkuma isin jedhe Saudi Arabiyaa fi Joordaanii Beeruut jarreen kun sadeen hedduu ijoollee keenya dararaa jiru. Hedduu dararaa hedduu irraan geessaa jiru jechuudha. Saudi Arabiyaan duraan kan qabu maaliif banameen jiru waan ta'eef namoonni dhufanii cufaa jira waan ta'eef. Amma immoo yaa abaasoo Saudii ta'e jechuudha. Amma tokkoffaa ta'ee jira inni amma jechuudha. Baay'ee ijoollee keenya dararuudhaan namoota asitti baay'inaa ijoolleen keenya kan rakkachaa jira Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Karaa maayitiin dhufanii karaa dallaalatiin dhufanii dallaala asumatti immoo ishii yoo akka hojii argameen galchaa kanaan booda hoo baan ishiin taatu quba hin qabu jechuudha. Yoo lubbuun jiraatte duute ishiitu quba hin qabu. Kanaaf adaraa keessan ijoolleen biyyaa dhuftanillee adaraa keessan kan balleessu maatiidha waan ta'eef adaraa keessan of eeggadhaa. Keessattuu ijoollee xiqqoo isaaniitu yaa'ee biyyaa dhufaa jira. Adaraa keessanii maatiin keenya silaa wanna isaan birruma qofa ilaalaa jiru malee rakkina keenya nu ilaalaa jiran isin jedha obboloota koo. Adaraa keessan waaqayyoon hunduma keessan hojii yaa ta'u waaqayyo sin duukaa haa ta'u isin jedha obboloota koo. Adaraa mucayyoo keenyaa akka lubbuu ishee baraartanii isin jedha obboloota koo. Nuti akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu hundumti keenya jechuudha. Anas ta'ee sis ta'ee tokkottuma garaagarummaa hin qabnu jechuudha. Maaliif namni biyya ormaa jiru biyyuma kanuma biyya ormaati jechuudha. Hundumti keenya jechuudha. Maaliif ati soonaa mirmatteedha anis sii mirmadha. Kan keenya waan fakkas ta'e hin beeknu malee dhugaa waaqayyoo jechuudha. Lammiin biraa naguma qaba. Lammii keenya qofa kan dararaa hedduu irraan gahamaa jiru. Kanaaf immoo hundi keessanuu sagalee walii ta'aa bakka jirtatti sagalee walii ta'aati. Akka mucayyoon kunis harka diinaa keessaa waaqayyo ishii haa baasu. Rabbi ishii haa baasu. Dhugaa waaqa hedduu nama gaddisiisa. Nyaadhaan nama nyaatte. Ishiin dhuftee oduu hojjetteetu yookiin biyyaa barattee waan jedhaniin ji'a lama keessatti darariin akkasii namarra gahuurra tu'anii biyyee ta'uu wayya. Dhugaa waaqa jechuudha. Ijoolleen keenya rabbi gubatti kan lubbuun of ajjeesuuf tattaafatu meeqatu jira jechuudha. Maaliif erga waan itti dhugduu fi wanni nyaatu hin jiraanne naqaxxuma waan duutati jechuudha. Amma tun nyaatatti hin kennitu dhugaatiin hin jiru. Hattee nyaatti shiidhaa yeroo manaa gabbaan hattee nyaatti hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf adaraa keessan hundumti keessan wal cinaa eeggadhaa. Waaqayyo isin hojii yaa ta'u isin jedha hordoftoota kiyya. Isin jedha warra chaanaalii kiyyaa faana taatan immoo sabiskiraayibii gochuun jajjabeessaa galatooma ulfaadhaa waaqayyo isin faana ta'u.